kabajamtoota hirmaattoota marii keenya seektaroota adda addaarraa dhaabbilee jaarmiyaalee dubartoota adda addaarraa seektaroota mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaarraa dhimmi kun nu ilaallatattanii galma kana keessatti argamtan duraan dursinee baga nagaadhaan gara marii kanaatti dhuftan isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan mariin kun egaa waggaatti si'a tokko dhimma dubartootaa irratti xiyyeeffatee waldaan misooma dubartootaa siiqee seektaroota mootummaa dhaabbilee jaarmiyaalee dubartootaa dhimma kanarratti hojjetan hirmaachisuudhaan marii hooggansa dubartootaa fi murteessummaa dubartoonni siyaasa keessatti qaban irratti xiyyeeffatee qopheessedha. Waldaan kun akka waldaa tola oolaa tokkootti naannoo keenya keessatti miidhaa dubartootaa fi qaama miidhamtoota irra ga'u akkasumas murteessummaa dubartoonni hawaasa keessatti qaban hirmaannaa dubartoonni dhimmoota hawaas dinagdee hedduu keessatti qaban irratti hojjeta. Miilanas ijoo dubbii godhatee kan marii kana qopheesse dhaabbanni kuni murteessummaa dubartoonni dhaabbilee siyaasaa keessatti qaban murteessummaa fi hirmaannaa dubartoonni siyaasa irratti qaban irratti maaltu hojjetamaa jira seektaroota mootummaa keessatti jaarmiyaalee dubartootaa keessatti waan jedhu irratti akka waliin mari'annuu fi galma kana keessatti argamtanii kanaaf kaayyoo marii kanaa akka nuuf ibsan qindeessaa sagantaa kanaa waldaa misooma dubartootaa siiqqeerraa obbo Asfaaw Kabaa gara waltajjiitti affeerreetu isaan kaayyoo marii kanaa nutti himu achumaanis keessummaa kabajaa gara waltajjiitti nu affeeru qophii kana qopheessinee isin biraan gahuudhaaf ani isin mariisisuudhaan kanan isin faana turu Birraa Laggasaati ogeeyyiin kaameeraa keenya Sayyid Hussein Abdul Qaadir Hawwii Gurmuu Galaanaa Kabbadaa fi teekinooloojii arjaarraa immoo injinar Roobeeraa Girmaa nu faana tura. Qophiin keenya miidhagaa bu'a qabeessa akka ta'u abdii qabna. Turtii gaarii isiniif haa ta'u daawwattoonni keenya iddoo adda addaa teessanii qophii kana hordoftanis qophiin irratti mari'annu kun dhimma mana keenya hunda jiru dhimma hawaasa keenya keessa jiru waan ta'eef turtiin keessan turtii gaarii akka ta'uun isiniif hawwaa obbo Asfaaw Kabaa gara waltajjiitti affeerree kaayyoo marii kanaa nu ibsu. Aadde Alfiyaa Abdurraahimaan waajjira Aafiyaa Icaffee Oromiyaatti itti gaafatamtu damee hawaasaa kan taate hundi keessa waajjira adda addaarraa kan dhuftan kabajamtoonni waamicha keenya dhageessanii dhufuu keessanii baay'ee isin galatoomaa jedha. Mareen akkasii kun misooma dubartootaa siiqqee keessatti ammaan naannoo sadaffaa adeemamaa jira. Yeroo lamatu nu hafa piroojeektii waggaa 5 dhimma dubartootaa irratti miidhaa koorniyaa bu'uureffatee hambisuudhaa fi naannoo faabrikaa keessatti industirii naannoo sabbataa jiran Galaan, Duukam, Bishooftuu fi Moojoo keessatti dubartoota walakkaa miliyoonii ol ta'antu hojii hojjetaa jira miidhama kana hambisuudhaaf tuttuqaa saalaa isaan irra ga'u hambisuudhaaf piroojeektii hojjetuudha. Kana keessattis immoo gaheensi dubartootaa, gahoominni dubartootaa hirmaannaan siyaasa dubartootaa maal ta'uu akka qabuu fi akkamiin akka deemuu qabu dubartoonni hirmaannaa siyaasaa keessatti gahee akkamii qabaachuu qabu. Ittaanees immoo murtoo kenniinsi dubartootaa akkamiin cimuu qaba kan jedhu miidhaan koorniyaa bu'uureffate akkamiin hafuu kan jedhu waggaa 2 darbe keessatti waggaatti al tokko wal arginee haasofneerraa amma immoo naannoo sadaffaadha. Inni baranaa xinnoo ishee adda addummaa qaba hojii advokeesiitii yookaanis immoo sochii kakaasuudhaaf. Sochiin kun maalirratti bu'eeffate yoo jettanii dubartoonni aangooma akkamiin gara aangootti akka dhufuu danda'anii fi hooggansi dubartootaa maal akka ta'uu qabu. Kennaan murtoo dandeettiin kennaa murtoo dubartootaa maal ta'uu akka qabu. Gandaa qabee hamma sadarkaa federaalaatti gaheen dubartii maal akka ta'uu qabu. Kanammoo akkamiin bira ga'uu danda'ama dubartoonni akkamiin kana hirmaannaa kanarra ga'u kan jedhu kan inni irratti mareen kun qophaa'e. Kanaaf warri waggaa 2 darbe keessatti mari'an irra turtanii hammam akka haalli kun fooyya'aa akka deeme maalirra sadarkaa maalirra akka jiru amma ilaaluu hin dandeessu. Kanaaf egaan waajjira 16 keessaati kan asitti walitti qabamne dhimma kaayyoo kana kan ilaalu hundumaan mara Oromiyaa keessaa biiroo Oromiyaa keessaa kan hafee jiru hundumaa affeerreerra hundi keessan argamtaniitu baay'ee isin galateeffanna. Kanaaf haala kanaan egaan ammas maree barbaachisu televiziyiidhaan waggaa darbu mara Oromiyaa keessatti sochii dubartootaatii fi hooggansummaa dubartootaa akkamiin akka cimsuu qabnuu fi
hirmaannaan siyaasaa dubartootaa poolitikaa keessattii fi murtee kennuu irratti akkamiin akka deemamuu qabu, akkamiin akka qophaa'uu qabu. Waa'ee dhimma kana irratti mari'annee yoo rakkinni jiraate rakkina kana addaan baafne akkamiin itti hojii advokeesii yookaan immoo sochiin akka cimsinee adeemnu irrattidha kan maree godhannu jechuudha. Wasfaa'u qabaa qindeessaa sagantaa kanaatti waldaa misooma dubartootaa Siiqqeetti ulfaadhaa dhaamsa nuu dabarsitanii fi egaa akkuma jalqaba kaasne mariin keenya eegaleera ifatti dhimmi ijoon har'aa irratti mari'annu dubartoota ga'oomsuudha. Hirmaannaa dubartoonni bifa hundaan qaban keessattuu immoo murteessummaa siyaasaa keessatti qaban akkamiin cimsuun danda'amaa dhimma jedhu irratti mari'anna. Kabajamtoonni daawwattoonni keenya iddoo adda addaa teessanii foddaa televezyiinii OBS'n qophii kana daawwattanis warri galma kana keessatti argamtanii dhimma kana irratti mari'achuudhaaf jettanis dhimmi kun dhimma mana hundaa jiru, dhimma maatii hunda bira jiru waan ta'eef dhimma ijoo kana irratti yaada keessan akka nuu kennitanii abdanna. Mee ka'umsaaf akka nuu ta'u Aadde Alfee Abrahamaan bakka buutuu Afiyaa'iiti akkasumas immoo waajjira caffee Oromiyaatti gorsituu olaantuu fi gorsituu dhimma hawaasummaati. Aadde Alfee gara waltajjiitti affeerree dhaamsa akka nuu dabarsan nan gaafadha. Sagantaa guddaa dhaabbanni misooma Siiqqee sosochii dubartootaa keessattuu ga'oomsuu dubartootaatiin wajjin wal qabatee gaggeeffame kanarratti baga walagarree baga nagayaan dhuftan jechuun barbaada. Waajjirri caffee Oromiyaa hojiiwwan gurguddoo isaaf kennamee jiru keessattuu seera baasuu irratti hordoffii fi to'annoo yookaan check and balance dhimma jennu irratti hojjechuudhaan hojii bakka bu'ummaa uummataa kan hojjetu yoo ta'u, hojii kana keessattis mirgoonni seera ba'uu keessatti hojiiwwan qonnaaf hordoffii keessatti hojii bakka bu'ummaa hojjetu keessatti mirga uummataa akka kabajamu kan hojjetu yoo ta'u, keessattuu dhimmi dubartootaa xiyyeeffannaa guddaa argatee akka raawwatamu sochii guddaa kan gaggeessudha. Dabalataanis filannoo gaggeeffamu keessattis tokkoffaa filatamuun lammaffaa filatamuudhaan hirmaannaa fi fayyadamummaan dubartootaa akka mirkanaa'u kan hojjetu ta'uusaa hin beekama. Marii guyyaa har'aattis sochiiwwan bifa adda addaatiin baroota dheeratti gaggeeffamaa turan bu'aawwan qaamonni ijaaraman hunduu dubartoota irratti daa'imman irratti hojjetan hunduu xiyyeeffannaa argatee akka hojjetamuuf seektaroonni hundi tumsa gochuudhaan bu'aalee hedduu galmeessaa kan turan yoo ta'u, marii guyyaa har'aa gaggeessinu irrattis seektaroonni hunduu qaamni dhimmi ilaallatu dhimma hojjechaa ture irratti maal akka fakkaatu ilaaluun itti aansuudhaanis hanqinoota yookaan hudhaalee ta'anii dhimmoota laallaman akkamitti akka furaman gochuun sadaffaa irrattis tumsi fuulduratti barbaachisu hudhaawwan kana hiikuudhaan akkamitti akka hojjetamuu malu waliin taanee kan irratti mari'annu yoo ta'u, kaayyoowwan kana milkeessuufis qaamonni asitti argamnu hunduu dhimmoota hojiiwwan bal'aa hojjechaa turre irratti sirritti mari'achuun fuulduras immoo tumsa barbaachisu qaama dhimma kanaa wajjin hojjetu wajji taanee akka gaggeessinuuf akka ta'u dhaamsa kiyya dabarsaa marichi ifaan banamuusaa kabajaadhaaniin ibsaa ulfaadha. Akkuma keessummoonni keenyas kaayyoo waltajjii kanaa kaasan dhimmi dubartoota aangoomsuu, dubartoota ga'oomsuu dhimma ijoo akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Mee ka'umsaaf akka nuu ta'u maaliif dubartoonni qaamolee hawaasaa keessaa adda ba'anii siyaasa keessatti akka ga'ooman akka hirmaatan maaliif deeggarsi addaa isaan barbaachise? Dhimma jedhu otoo kaasne. Dubartooti haga barbaachisu gaggeessummaatti akka nu duwwaarra hin jirru garuu haga barbaachisu gaggeessummaatti hin dhufne waan ta'eef isa kanarratti maal hojjechuu qabna waan jedhu sanarratti yaada gabaabaa kaasuuf dubartoota ga'oomsuun akka biiroo keenyaatti hojii keenya isa ijoo keessaa isa tokko. Tis biiroon keenya hojjechaa jira. Haa ta'u dubartootni naannoo keenya keessa jiran dubartoota ga'oomsuun dhimmi barbaachisaa murteessaa ta'eef dubartoonni haqummaa qabu iddoo hojjetanitti
amanamummaa qabu waan itti kenname fiixaan baasuuf mana isaanii bulchuurraa kaasanii daa'ima isaanii kunuunsanii guddisuu kaasanii hawaasaaf gara laafinaan waan hawaasummaa barbaachisu gochuurraa kaasanii dubartoonni akka isaan aadaadhaan hin beekna gahee guddaa akka isaan qaban. Haa ta'u akka naannoo keenyaatti har'arra dhaabannee yeroo ilaallu dubartoonni geggeessummaatti hin dhufne jechuu hin dandeenyu. Sadarkaa gandaatti haa xiqqaatu sadarkaa aanaatti sadarkaan jiru hundumaa irrattuu hin jira. Garuu guutuudhaayi gahaadhaayi rakkoon dubartootaa furamee jira akkaataa barbaadametti jennee yoo ilaalle ammallee hojii guddaan akka nu eeggatudha. Kun immoo kan furamuu danda'u tokko dubartoonni sadarkaa gandaa jiran haga danda'ame ilaalcha hawaasni kaleessa isaaniif qabu keessaa bahanii walitti dhufanii gurmaa'anii rakkoo dinagdee isaanii rakkoo hawaasummaa isaanii waliin hiikkachaa jiru. Yeroo akkasitti walitti dhufanii gurmaa'anii hiikkatan kana keessatti geggeessummaa shaakalaa jiru. Garee walii isaanii wal geggeessuudhaan garee qusannoof liqii qabu garee wal gargaarsa adda addaa qabu. Inni sanaan gurmaa'uun isaanii rakkoo dinagdee isaaniif hawaasummaa furuu qofatu hin ta'in geggeessummaan lechitti shaakalaa jiru jechuudha. Haa xinnaata guddatu mana maree sadarkaa gandaattis aanaattis kan dhufaa jiran dubartootuma sadarkaa sanatti gurmaa'anii jiran jechuudha. Kan ammoo dubartii hundumtuu duguugamtee baate gurmooftee jaaramtee jirti yoo jennee kan nu hafu ta'a jechuudha. Kanaaf isa kanarratti ammallee dhimma xiyyeeffannee hojjechuu qabnudha. Sadarkaan jiru irratti dhimmi dubartootaa ilaalchi hawaasa keessa jiru. Abbaan manaa jajjabeessu qaba haadha manaa. Daa'ima guddistii hin hoosistii mana bulchitii waan taateef ilaalchi abbaa manaa haati manaa koo yoo hojjette yoo geggeessitee bu'a qabeessa taati jedhu sun abbaa manaa biratti to'atamuu qaba jechuudha. Amma yeroo baay'ee dubartoonni sadarkaa hooggansa olaanaa irratti maqaa isaaniin nageenya hirmaannaa akka qaban keessattuu sadarkaa federaalaatti naannoottis iddoo muraasatti nageenya. Kuni hangam gadi bu'ee bu'uurarraa rakkoo dubartoota keenyaa fureera. Ilaalcha hawaasni keenya dubartootaaf qabu hooggansa irratti dubartiin mana bulchitu dubartiin utubaa maatii taate biyya baachuu irratti itti gaafatamummaa gurguddaa baattee murteessuu irratti hanga sadarkaa maatiitti hojiin biiroon keessan hojjetaa jiru maal fakkaata? Dhuguma hojiin waggoota dheeraadhaaf siyaasa Itoophiyaa keessatti maqaan dubartootaa waldaadhaan jaarmiyaa adda addaatiin ka'aa ture kuni waan walgitu hojjetamaa jira waan jechuu dandeessu. Dubartoota maaliif ga'umsuun barbaachisee waan jedhu sana kaasuun barbaade. Akkuma beekamu baroota darban keessatti utuu beekus utuu hin beekin hawaasni keenya ilaalcha dubartoota irraa qabu gadi bu'aa waan tureef siyaasonni biyya kana geggeessaa turanis akkaataan isaan ittiin dubartoota ilaalaa turan rakkina mataa isaatii hanqina mataa isaatii waan qabuuf dubartiin hawaasa keessatti heerumuudha, da'uudha, maatii kunuunsuudha, hawaasummaa kana keessatti hirmaachuudha jedhanii waan yaadaniif bifa kanaatiin gadi baatee biyya bushitee jijjiirama fiddii kan jedhu sana ilaalcha akkasiin qaban turan. Akkasumas siyaasi biyya keenyaas namoonni siyaasaa biyya keenyaa geggeessaa turanis hawaasuma kana keessaa ba'an waan ta'eef ilaalcha akkasii kana dubartoota irratti calaqqisiisuudhaan dhiibbaa irraan ga'an jechuudha. Murteessummaa dubartootaa fi hirmaannaa dubartoonni hooggansa siyaasaa keessatti qaban irratti hanqinoonni bal'aan akka jiran ni mul'ata. Haala qabatamaa keessa jirruunis. Rakkoo kana furuudhaaf waggoota dheeraadhaaf jaarmiyaaleen dubartootaa maqaa dubartootaa dhaatan hedduun hundaa'aniiru akka waldaa dubartootaa, federeeshinii dubartootaa, liigii dubartootaa akkasumas immoo seektaroota mootummaa adda addaa keessatti fookal persaniin dubartootaa akka jiran ni beekama. Rakkoon kun kan inni hanga barbaadame furamuu dadhabee dubartoonni keenya akkuma miiltoowwan isaanii dhiiraa hooggansa siyaasaa keessatti murteessoo ta'uu dadhaban. Qaawwaa seeraatu jira laata dhimma jedhus akka kaasnu taasisa waan ta'eef mana murtii waliigalaa Oromiyaa irraa abbaa alangaa irraa akkasumas caffee Oromiyaa irraa qaamoleen seera baasanii fi seera raawwachiisan hedduun as keessa jiru waan ta'eef mee qaawwaan seeraa naannoo sana jiru maal fakkaata? Haalli mijataan jira seerumti biyya keenya dubartoota ga'oomsuudhaaf dubartoota iddoo maluuf akka ga'an akka isaan murteessoo ta'an gochuudhaaf seeronni bahan hangam haala kana mijeessu hangam raawwatamaas jiru waan jedhu sotoo kaasne. Seerota biyya keenya keessatti ba'an wajjiniin wal qabatee egaa qaamni seera baasu
wannoota fuula dura ta'an yookaan wannoota kaleessa darbaniif waan fuulduratti ta'an giddu galeessa godhachuunidha. Seeronni ba'an armaan dura heerarraati kaasnee gaafa laallu heerri mootummaa biyya keenyaa kan federaalaas ta'e kan naannoo ibsama isaarraa kaasee kan saala dhiiraatiin ibsame saala dubartiis hin hammata jechuma jedhurraati ka'a. Ibsamni isaa dursa kan inni kennaafi jiru saala dhiiraatiif akka ta'edha. Isa booddee garuu isaaniinis ni hammata jedha. Itti aansuudhaan immoo keewwata mataasaa danda'e kaa'ee fi mirgoota dubartoonni qaban haala addaatiin keewwata 34 fi 35 mirgoota daa'immaniif dubartoonni qaban tarreessee kan kaa'ee jiru yoo ta'u, san booddee labsiiwwan heerawwan kanarraati maddan kan mirga dubartii akka dubartoonni xiyyeeffannoo argatan kan taasisudha. Haa ta'uutii qabatamaan jiru maal fakkaata wanni jedhu yoo ilaalamu seerri ba'e hojiirra oolmaa isaa irratti walqixxummaa kana mirkaneessee raayii wanni jedhu yoo ka'e wanna guutummaatti mirkaneesse miti. Sababiiwwan isaas wanna amma mana keessaati ka'an ilaalchawwan jiran dubartoonni ofiima isaanii achisaan ofiif qaban maal fakkaata, ilaalchi hawaasi isaaniif qabu maal fakkaata hojiirra oolmaa seerota kanaa irratti wanna jedhu gaafa laallu seeruma maatii irraatiillee yookaan seerri maatii Oromiyaas ta'e seerri maatii federaalaa gaa'ela irrattis gaa'ela keessattis gaa'elaan booddees mirgoota walqixxee dubartoonniif dhiironni akka isaan qabanidha kan inni qabu. Haa ta'uutii dandeettii murteessummaa dubartootaa aadaa biyya keenyaa wajjin hin qabne gaafa laallu dhiiratu dubartii fuudha ilaalchi jedhu jira. Yeroo kanarratti dhiirri gaafa fuudhu dinagdee ittiin dubartii bulchuu isatu qabatee jira. Gaafa kanaa guyyaa gaa'elaarraa kaasee murteessummaan dubartootaa achirratti walqixxummaan murteessanii gaa'elatti galuu bargeening paawuriin isaanii kan qabamu ta'a jechaadha. Guyyaa gaa'elaa sana mirgi murteessa walqixxee qabeenyi keenya kana waliin bulchina kan gaa'ela dura qabnu kana kan gaa'ela booddee horannu akkasiin bulchina jedhanii dubbachuu dubartoonni keenya aadaa jiruunis murteessummaa diinagdee qabaniinis kanarratti rakkoowwan akka jiranidha. Guyyaa gaa'elaarraa kaasee gaa'ela keessattis akkaatuma sanaan kan adeemudha. Hojiin hojjetamu hojii gurguddoo lama. Inni tokkoffaa hojii ittisuuti. Inni lammaffaa hojii deebii kennuuti. Hojiin ittisuu hojjetamu hubannoo addaa uumuudha. Gaheen mana hojii gaheen biiroo abbaa alangaa Oromiyaa keessatti hojiin kennameef inni tokko hawaasa hubannoo seeraa uumuudha. Kanaafiyyuu miidhaa dubartootaaf daa'imman wajjinis wal qabatee eessatti yakki kun baay'ataa maal leenjiin kennamu akkamitti ta'uu qaba kan jedhu adda baafamee hubannoon hawaasaaf hin kennama. Namoota achirratti hojjetan ogeessotaafis immoo haala gadi fageenya qabuun leenjiin hin kennama. Kanaafiyyuu ittisuudhaaf yakkichi akka hin raawwatamne sadarkaa hundumattuu sochiin ittisuu hin raawwatamaa jechuudha hubannoo uumuu wajjin wal qabatee. Inni lammaffaa deebii kennuudha. Deebii kennuu gaafa jennu immoo miidhaan qaqqabaa jira. Keessumaa yeroo ammaa gara magaalaatti yaa'insi gara magaalaatti waan guddataa waan jiruuf isa wajjin wal qabatee yakkoon miidhaa dubartootaa kun immoo gara magaalaatti waan baay'atanuuf miidhaan kun ni jira jechuudha. Kanaaf immoo deebii kennuudhaaf yeroo miidhaan qaqqabu dubartiin yookiin immoo daa'imman dhiiras dubaras ta'uu danda'u
yeroo miidhaan irra qabu akkamitti dhimma isaanii gara seeraatti fiduu qabna yookiin immoo akkamitti isaan kunuunsuu qabna akkamitti isaaniif deebii kennuu qabna isa jedhu akkitti adrees goonudha jechuudha. Innis immoo egaa akka naannoo keenyaatti wanti hojjetamaa jiru tajaajila qindaa'aa bakka tokko babal'isuu murteessaa akka ta'etti amanamee bakkoota baay'eetti babal'isaa jirra jechuudha. Tole galatooma. Mee naannoon korneyaa bu'uureffatee rakkoon dubartoota irra ga'u itti mul'atuuf itti ittifamu inni ijoon tokko naannoo warra seera kabachiisuuti. Komishiniin poolisii Oromiyaa yakki dubartoota irratti raawwatamu akkuma beekamu yeroo baay'ee dhoksaadhaan aadaadhuma keenya ta'ee dubartoonni yoo gudeedaman hin himatan. Yoo korneyaa isaanii bu'uureffatee rakkoon biraas isaan irratti raawwatame akka aadaa keenyaatti waa'een dubartootaa kun baay'een isaa dhoksaadha. Dhimmoota akkasii akka hin mudanne yoo mudate immoo tarkaanfii barbaachisu madaaluu akka irratti fudhatamu hojiin nageenya kabachiisuu dubartootaa kabachiisuutiin gama poolisii Oromiyaatiin hojjetamu maal fakkaata waan jedhu tokkaasne. Egaa gaaffii asii nu dhiyaatee fi jalqaba hojiin poolisii hojii lamadha. Hojiin keenya hojii akka ittisuuti hawaasa keessatti akka yakki hin babal'anne akka yakki hin raawwatamne hojii akka ittisuu hojii ittisa yakkaa hawaasa keessatti barsiisuu yoo ta'u yakki raawwatamee yoo argame immoo yakki sun qoratamee seeratti dhiyaatee murtee madaalawaa ta'e kennisiisuudhaan olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u taasisu jechuudha. Adeemsa kana keessatti yakka ittisuu keessatti poolisii tajaajila hawaasaa keessatti dubartoonni keenya hirmaatanii kan hojjetan yoo ta'u poolisii saala dhiira ta'eenis haa ta'u dubartiidhaan barumsa ittisa yakkaa haala saffisaa ta'een hawaasa keessatti kan kennamuu fi dhaqqabummaan isaanii hawaasaaf akka dhiyoo ta'u tajaajilli hawaasaa magaalaa gandaa qofa odoo hin ta'in haga gooxii keessatti banamu taasisuudhaan dhiyeenyatti rakkoo hawaasa keessa jiru baruudhaaf boksii akkasii banuudhaan barumsa ittisa yakkaas kennaa jira. Dhaqqabummaas hawaasaaf akka taasifamu komishiniin keenya kana raawwachaa jira jechuudha. Isa bira darbee immoo yakka raawwatamee argame immoo qoratanii seeratti dhiyeessuudhaaf ispeeshaalii dubartootaa fi daa'imman akkuma mana keessaa ibsan dhimma isaanii seera fuulduratti dhiyaatanii iyyatanii mirga isaanii kabachiifachuudhaaf bilchinni jiru hagas mara waan ta'eef qorannaan isaanii yeroo gara poolisiitti eeruun dhufu qorattuu poolisiitiin akka qoratamu abbaa alangaa biratti qorattuu abbaa alangaatiin akka qoratamu waliigalteedhaan qindoominaan abbaa alangaa wajjin galmee qorannee murtee seeraatiif dhiyeessinee olaantummaa seeraa mirkaneessuu kan hojjechaa jirrudha jechuudha. Hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa kallattii siyaasaan jiru cimsuudhaaf akka caasaa liigii dubartootaatti caaseffamni keenya hamma sadarkaa gandaatti jira. Isa kanaan karoorfannee gahumsa dandeettii dubartootaa dabaluu keessatti karoorfannee hojii bal'aadha hojjechaa kan jirru jechaadha. Keessumaa kana yommuu hojjennu caasaan liigii keenyaa qofaasaa hojjeta osoo hin taane qaamolee qindoominaan hojjechuu qabu wajjin paartii keenya dabalatee caasaalee dhimma dubartootaa hojjetan isaanii jaarmiyaa dubartootaa dabalatee qaamolee biroos dhimma kanarratti qindoofnee waliin rakkoo dubartootaa hiikuu qabna jennu hundasaa dabalannee dubartoota gahumsuu irratti hojii itti hojjechaa kan jirru jechaadha. Fakkeenya guddaa kan nu ta'u ministeeraa keenya sadarkaa hin taane sadarkaa addunyaatti illee hojii fakkeenyummaa qabu. Keessumaa dubartoota gara aangootti fiduutiin dubartoota ciccimoo ta'an dubartoota dandeettii fi beekumsa qaban dandeettiidhaan fuulduratti bahanii hoogganuu danda'an gara ministeeraatti fiduudhaan gara daarikteerota olaanaatti fiduudhaan iddoo murteessoo ta'an dubartootaaf kennanii xiyyeeffannoo guddaa kennanii hojjetaadha jiru jechaadha. Nutis fakkeenya kana fudhannee akka naannoo keenyaatti qaama hojjechuu qabnu wajjiniin fudhannee irratti hojjetaa jirra jechaadha. Kanaanis wal qabatee keessumaa rakkoon hudhaa ta'an hedduun jiru. Isaan kun rakkoon uumamaan dhufuu jira. Akkasumas immoo rakkoon nam-tolchee jira. Isa kana sirriitti adda baafannee irratti hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Keessumaa
ilaalchotaa wal qabatee haala sadiin ilaaluun hin danda'ama. Isaan kun hudhaadha. Dubartiin gara hooggansaatti akka hin dhufne, fuulduratti akka hin baane, dubartoonni ciccimoo hedduun duuba jiru. Dubartoonni dandeettii qaban, gahumsa qaban, eenyumaa ol hojjetanii komitti ta'anii bu'aa buusuu danda'an jiru. Garuu akka hudhaatti wanti isaan qabu baay'ee jira. Tokkumaa inni ilaalchotadha. Ilaalchi kun tokko dubartiin ofuma ishiiti ilaalcha isin ofiif qabdu. Dandeettii qabdi, gahumsa qabdi. Garuu immoo loodii yookiin ba'aa ishii irra jiru irraa akka ka'e yoon bahee fuulduratti hooggansa kanatti achi bahe namni milkaa'aa laata sodaa jedhu yaaddoo sodaachuu hin danda'u fudhadheen kufaa laata yaan ilaalchi jedhu jira jechuudha. Chi qaamni biraallee qabuufii jira. Keessumaa dhiirota biraa ta'uu danda'a. Dubartii moo akka ishii waliin ta'uu danda'a. Ilaalchi namni biraa qabu jira jechaadha. Ilaalcha kanaatiinis wal qabatee hin dandeessu. Dubartii kana fuunee iddoo sana yookaan fudhattee kuftii jechuudhaan sodaan jira jechuudha. Fuudhanii gaggeessummaa iddoo murtee ta'e tokkorra dubartii kaa'uudha. Ammallee ilaalchi sun hin bannee jechuudha. Wanni gara aangootti dhufu hojii wal qabsiisee taajjabbii kootiin yeroodhaa gara yerootti qophaa'ummaan isaanii dabalaa dhufeera amantaa jedhuun qaba. Sababiin isaa duraan kan ture dhugaa dubbachuun dubartii tokko cimtuudha jennee yoo yaadnu gara filannootti dhiyeessuudhaaf hojii baay'ee quncaanii luqqaaneetu kan hojjennu jechuudha. Amansiisuuf dhuunfaadhaan dhannee qabnee irratti hojjennu jechuudha. Yeroodhaa gara yerootti garuu dubartoonni fakkeenya ta'uu danda'an sadarkaa aangoo murteessummaa gurguddaa irratti dhufaa deemuu irraa kan ka'e wanni baay'een fooyya'eera jedheen ilaala. Haa ta'uti garuu rakkoo guddaan jiru kallattii kanaan kanan ilaalu qophaa'ummaa dubartootaa irrattis miidhaa fiduu danda'a jedhee kan yaadu dubartootni jalqaba fuulduratti ba'an qabiinsi isaan qaban baay'ee murteessaadha jedheen ilaala. Sababiin isaa dubartoonni yeroo baay'ee immeejii keenyaaf baay'ee yaadna. Baateetti taanaan milkoofteetti fufuudha kan barbaaddu dubartiin yeroo baay'ee jechuudha. Isarraa yookaanuu akka abaluu kan jedhu kan maatiinis abbaan warraas kallattii garaagaraatiin dhiibbaan irratti raawwatu jira. Akkuma waliigalaatti gaggeessummaa dubartootaa yeroo ilaallu wanni fooyya'ellee jira jennee hakaasnu malee gam tokkoon itti fufiinsa qabu. Waan itti fufiinsaa sirriitti ilaalamuu qaba jedhee naman. Heerri mootummaan keenya keewwata 25 irratti dhiiraafis dubartiifis korniyaa lamaan wal qixa akka ta'an kaa'ee jira. Imaamati dhimma dubartootaa keessumatti ilaalcha sira liigiidhaan ka'e sun sadan hudhaa guddaadha jedhee kaa'ee jira imaamati keenya jechuudha. Kanaaf hudhaawwan adda ba'an kan sirriitti irratti hojjennee istiraakcharii caasaa mootummaa hundumtuu bakka inni jirutti manneen hojii hundumtuu bakka jirutti gurmaa'insi dubartootaa hundumtuu kallattii ergama isaatiin waan ba'uu qabu karaa qindaa'een yoo ba'ee dubartoota sadarkaa barbaannutti empowered goonee dubartii qophoofte and then gaggeessummaa irratti immoo takka ol ka'aa takka gadi bu'aa takka tootaalii dhabamaa akka itti isaan dhabaman nama naasisaa dubartii kan biraatiif jechuudha. Gara hooggansaatti si hawwatee kan si faddu otoo hin taane takka takka wanti akka godaannisaatti dubartoonni yaaduu danda'an kan jiru waan ta'eef akkamittiin sirna diriirsina dhimma kanaaf kan jedhu sirriitti ilaalamuu qaba. Akka carraa argadhee Kooriyaa deemee ilaalee jira. Biyya dubartiin sirriitti dhiiraan qixa empowered taate barnootaan ga'umsa hundumaatiin. In caaltiyyuu jedheen shakka. Daawwadheeras. Garuu maaliin achi ga'an waan jedhu ilaaltanii ilaalcha jennee nuti faarfannee bara baraan haasofnu kan waanii qabu seentarii leenjii qabu. Seentarii leenjii qopheessanitti seentarii leenjii sanarratti dubartoonni hundumtuu achi keessa seenanii leenji'anii ba'u. Miti dubartoota gurguddooti, dubartoota sadarkaan geggeessanii shamarran illee bakka itti leenji'an qabu jechuudha. Miidhaa koorniyaa bu'uureeffatee barnoota isheerraa karaatti ishee hambisuu danda'u maal inni kan jedhu. Dargaggummaadhaan akka isheen hin gowwoomne illee haala addaatiin irratti xiyyeeffatamee itti fufiinsa karaa qabu. Ho'isanii qabbaneessuu miti jechuudha. Qabanii gadhiisuu miti. Gaafa qabdee gadhiistu baay'ee aarsaa si baasisa. Akka aarsaa sana hin baasneef kallattii kanaan dubartoota qopheessuus karaa biraatiin hin dandeessu gaaffii jedhu namni kaasu mataan isaa deebii kan kennuufii dandeenyu yoo sirriitti
waatii geggeessummaa keessatti dubartoota naquu dandeenyu waan barbaachisu sana karaa sanaan agarsiisne dubartii gadaantummaa ishee irratti dhufu ofirraa ittisuu dandeessu. Lafa xaa'oo gadaantummaan yeroo uleedhaan reebuuf deeman noo jettee ofirraa ittisuu dandeessu uumuun kallattii kanaan yoo deemne duwwaa waan ta'eef ani rakkoon keenya inni guddaan akkamittiin ittiin diinsasaa haa cimsinu ta'u. Lammata dhimmoota akka fakkeenyaatti milkaa'ina jennee kaasnu muuxannoo isaa karaa tuhiinsa qabuun babal'achuu qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa iddoo adda addaa teessanii egaa televezyiinii OBS qophii kana hordofaa jirtan dhimmi ijoon irratti mari'ataa jirru. Dubartoota akkaataatti ga'oomsuun danda'amuu fi hirmaannaa dubartoonni siyaasaa fi murteessummaa siyaasaa keessatti qaban akkaataa cimsuun danda'amuu fi hawaasa ijaaruu keessatti gahee dubartoonni qabanillee jaarmiyaalee dubartootaa seektaroota mootummaa fi dhaabbilee garaagaraarraa namoota galma kana keessatti argaman waliin mari'ataa jirra. Mariin keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Egaa akkuma amma warri yaadanuu kaastanii rakkoon ijoon dubartoonni ga'oomuu dadhaban dubartoonni siyaasa keessatti hirmaannaa cimaa fi murteessoo ta'uu dadhaban jedhamanii ka'an keessaa tokko rakkoo hubannooti. Hubannoon immoo dandeettii fi hubannoon kan uumamu manneen barnootaa keessatti maatiitti aansee wiirtuun namni itti of qaruu fi ciminni dandeettiin ga'umsi kan dhufu manneen barnootaa keessatti. Mee warri biiroo barnootaa Oromiyaa irraa marii kana irratti hirmaattan bu'uurumarraa dubartoonni dandeettiidhaan, konfidensiidhaan, ga'umsaan cimanii akka isaan ilaalcha amma jennu kana cabsanii ga'ee dinagdee keessattis, siyaasa keessattis, hawaasummaa keessattis hirmaachuu danda'an akka bahaniif biiroon barnootaa Oromiyaa dubartoota irratti maal hojjetaa jira? Shamarran manneen barnootaa dhaabbilee barnootaa adda addaa jiran keessatti maal hojjetaa jira? Bu'uurri isaa achi waan ta'eef maatiitti aanee dhaabbilee barnootaa keessatti hojiin dubartoota ga'oomsuu fi cimsuu irratti hojjetamaa jiru maal fakkaataa waan jedhu. Toora xiyyeeffannoo ergama seektarichaa keessaa tokko hirmaachisummaadha yookaan immoo carraa barnootaa babal'isuudha. Carraa barnootaa babal'isuu wajjiniin wal bira qabnee yommuu ilaallu barattoonni dhiiraas barattoonni shamarraniis daangaa tokko malee carraa erga umuriin isaanii ga'ee barnoota argachuu wal qixa qabu. Kanaan wal bira qabne yommuu ilaallu amma kana tokkoof tokko geenyeerraa jennee yommuu ilaallu ni hafa jechaadha. Tarii naannoo magaalotaatii fi naannoo manneen barnootaa tokko tokkotti barattoota shamarranii lakkoofsaan baay'ee yommuu arginu shamarran waan caalan yookaan immoo irra caalaan barattoota shamarran nutti fakkaatee nutti mul'achuu danda'a. Yeroo ammaa kana kanuma bara barnoota 2016 kana yoon kaasee barattoota akka naannoo keenyaatti miliyoona 11.3 simanne keessaa barattoonni shamarranii miliyoona 5.4% 48 ta'u jechaadha. Afaan ogummaatiin disparity index jedhama. Garaagarummaa hirmaannaa barattoota shamarranii fi dhiiraa dhiphisuudhaa fi ammallee barattoota 100 keessaa shamarran 89 qofa jechaadha. 0.89 irra jira. Kanaaf garuma mana barnootaatti barattoota shamarran umuriin barnootaaf ga'ee fiduurra keessatti wanti hafuu fi hojjetamuu qabu jiraachuu isaati. Karaa biraatiin egaa barattoota finne kana ergamni keenya qaruudha. Maal qarraa kan jedhu ilaaluu nu barbaachisa jechaadha. Akkuma sila obboleessi koo achirraa kaase wanti ijoon 3 kan qaramu. Beekumsaan barattoonni qaramuu qabu. Ilaalchaan qaramuu qabu. Ogummaadhaan qaramuu qabu jechaadha. Gama kanaan yommuu ilaallu naannoo beekumsaatti yookiin dandeettiitti shamarran keenya barnoota kompitanti ta'uu wajjin wal qabatee yommuu ilaalamu irra keessa isaa yoo ilaallee kan fooyyee qabu qabxii gurguddaa galmeessuu wajjiniin
dorgommii adda addaa keessatti taalentii ta'anii tekinooloojii fayyadamuun kalaqa addaa keessatti akka biyyaattis ta'e akka naannootti dorgomaa ta'anii argamuu wajjiniin shamarran lakkoofsaan muraasa ta'an kan mul'atan yoo ta'e illee walqixa karaa barbaadamu sanaan kompitantii yookaan immoo gahumsa dandeettii gahaa horatanii deemuu wajjiniin ammas baay'ee keessattuyyuu sadarkaa barnoonni keenya rakkoon kufaatii amma saquunname wajjin wal bira qabamee yommuu ilaalamu wanti hojjetamuu qabu baay'een akka jiru. Kanaaf immoo maaltu hojjetamaara jennee yoo ilaalle manneen barnootaa qabnu hunda keessatti sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa dabalatee gumiin shamarranii hundaa'ee ni hojjetama jechaadha. Gumiin shamarranii kan barsiisota shamarraniitiinis barattoonni dhiiraas barattoonni shamarraniis dhimmi shamarranii na ilaallata jedhanii keessatti gurmaahan gumiin shamarranii karooraan qajeelfama mataasaa kan qabu hundaa'ee manneen barnootaa keessatti irratti ni hojjetama. Gumii kana keessatti shamarranis dhiirris daangaa tokko malee dhimma barnoota isaanii cimsachuu, dhimma ogummaa fi beekumsaan ga'amuu fi dhimma shamarrummaa mataa isaanii ilaalchisee barnoota achi keessatti kennamu fudhachuudhaaf ni hirmaatu jechaadha. Jaarmiyaan dubartoonni waldaalee siviikeedhaan kanaan jalatti gurmaa'ani jaarmiyaan dubartootaa tokko waldaa dubartootaati fi federeeshinii dubartootaati. Waldaaleen dubartootaa dhimmoota amma kaasnu kana deeggaruu keessatti dubartoota hunda bira geessanii walitti qabu akkaataa fedhii isaaniitiin dandeettii isaaniitiin gurmeessuu fi siyaasa keessatti hirmaachisuu ga'oomsuu keessatti ga'een waldaalee dubartootaa maalirra jira? Maal hojjetaa jirtu? Haa ta'u. Waldaan dubartootaa akka naannoo Oromiyaatti waldaalee siivikii jiranii fi seektaroota mootummaa ga'oomina dubartootaa fi dandeettii dubartootaa cimsuu irratti hojiilee gurguddaa hojjechuu irratti argamu. Hanga ammaatti carraan jiru maa'inni waan jedhu gaaffii reefillee ka'ee ture. Sadarkaa manneen barnootaatii kaasee hanga yuunivarsiitiitti mana hojii mootummaa keessatti dhimma koorniyaa dhiyeessuu wajjin wal qabatee keenyas waldaan dubartootaa naannoo Oromiyaa jaarmiyaa walii fi seektaroota mootummaa fi miti mootummaa wajjin waliin ta'uudhaan dhimma dubartoota hangeessuu fi dandeettii isaanii immoo achi keessatti cimsuudhaan maal hojjetamaa jira? Carraa isin qabdan immoo maa'inni? Carraa nuun qabnu inni jalqabaa akka biyya keenyaa fi akka naannootti jaarmiyaan kun hundeeffamuunsa biiroon dhimma dubartootaa jiraachuun waldaan liigii federeeshinii seektara mootummaa jiru hundumaa keessatti dhimma dubartootaa irratti dubartoota aangeessuu fi miidhaa dubartoota qunnamu kana dhabamsiisuu irratti hojjechuuf biyyi keenya biyyoota garaagaraa wajjin walii mallatteessitee hojjechuuf danda'uun ishee dubartootaaf nuuf carraadha. Carraa kana keessatti hagam tokko itti fayyadamnee jirra. Dubartoota sadarkaa gadii gandaa jiranii fi sadarkaa olii immoo sadarkaa ministeerota keessa bira jiranitti. Dhimmi koorniyaa kun dhuguma mirkanaa'eera. Dubartoonni akka barbaadame sanaan aangeeffamaniiru gara aangoo fudhachuutti dhufaniiru. Aangoo in a sense diinagdee isaanii guddifatanii diinagdeetti fayyadamuu abboomuu isheen barnootaan qabdi. Isheen baratte immoo hooggansa siyaasa biyya bulchuu keessatti hagam tokko asila obboleettii koo kaaste gara hooggansa kanaa dhuftee akka isheen achirra turtu hanqinni isheen qabdu maa'inni jedhamee qoratamee akka isheen sirriitti hoogganuu dandeessu geessifamtee geessee hooggantee irras bubbulteetti ni jedhamu kun baay'ee rakkoo guddaa kan mudatee jiru ta'uu isaaniillee kaasuun barbaada dabalee. Kanaaf jennaan waldaan keenya waldaan dubartootaa kan naannoo Oromiyaa yeroo ammaa kana bifa addaatiin caasaa keenya gandaa gadii jiru hooggantoota haga sadarkaa Oromiyaa fi kan biyya keessaaf alaarraa waliin taaneetu
dandeettiin dubartootaa akkamitti cimuu danda'u inni tokko warraan geessuu danda'an barnootaan akkuma sadaqee. Kanaaf jennaan yuunivarsiitoota biyya keessaa biyya alaadhaan kolleejjota warra barataniif akka sadarkaan barnoota isaanii fooyya'u carraa mootummaan nuu kenne xalayaa barreessuudhaan walii galuudhaan fedhii isaanii irratti hundaa'uudhaan akka isaan barnoota isaanii fooyyeffataniif hojii gurguddaa hojjennees milkoofnes kan jiru ta'uu isaati. Aangoon olaanaan naannoo keenya kan caffee Oromiyaati. Mee hirmaannaan bakka bu'ummaa uummataa maal fakkaata? Keessattuu isin hawaasa hunda bira geessu seera baasuudhaan seerri suni qajeeltoodhaan akka ta'een hojiirra ooluusaas kan madaalu kan hojiirra oolmaasaa gamaggamu isin waan taataniif bakka bu'ummaarraa kaastanii mee adda alfaan hirmaannaan dubartoonni hooggansa siyaasaa keessatti qaban kun maalirra jira sadarkaa naannoo keenyaatti? Hangam fayyadamoodha? Hangam hirmaatota? Hangam murteessoodha dubartoonni keenya? Aadaa amma rakkoo amma jiru kana cabsanii waan jedhu otoo nuu kaastanii. Tolee galatooma. Akkuma jedhame akkuma Tigreen ibsutti ga'umsa dubartootaa siyaasaa keessatti murteessummaa dabalatee keessattuu akka mana keenyaatti waliigalatti yoo kan laallu taate waa'ee filuu filatamuu keessatti hojiin guddaan hojjetamee keessattuu seera baasuudhaan hojiin hordoffii fi to'annoo kan gaggeeffamu waan hojii gurguddoodha jechuun hin danda'amu. As keessatti akka filannoo yoo laallu barootan hedduu keessatti jijjiirama guddaadha kan dhufaa jiru. Ga'een siyaasaa keessatti murteessummaa jennee nuti dubbannu kuni tokkoffaa dubartoonni filuu danda'u, filatamuu danda'u ka jedhu gaaffii heeraanis deebi'e waan ta'eef qabatamaan immoo akkamitti jijjiiramee jira. Kan baroota hedduu kaasuu hin dandeenya garuu lakkoofsi dubartoota humaan jiru ka jedhamurraa sadarkaa parsantii 50 gahuutti yookaan 40 hanga 50 gahuutti kan deemaa jiru ta'uu isaati. Fakkeenyaa fudhannee hoo laallu mana marii gandootaatti yoo fudhannee laalle lakkoofsi dubartootaa filuttis filatamuu keessattis almost parsantii 50 sanii ol jechuun hin danda'amu. Mana marii aanaaleetis fudhachuun hin danda'amu. Caffee mootummaatis sadarkaa federaalattis yoo fuunee kan laallu taate lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa qofa osoo hin ta'in immoo yeroo fi yerootti jijjiiramni dhufaa jiru gahumsaan barnoota warri qaban hojiiwwan hojjetan keessatti immoo bu'a qabeessa ta'uu kan danda'an sadarkaatti filamuutii fi amantiin paartiitis ta'e kan uummataa sadarkaa guddatti dhufaatii jira jechuudha. Kanuma marsaa kanaa yoo ka fudhannee ilaallu taate caffeen miseensa qabu keessa lakkoofsaan 511 filannoon baranaa bira darbee gaggeeffame jechuudha. Kana keessaa lakkoofsa isaanii fudhannee yoo ilaallu taate hirmaannaan dubartoota 232 kan dhiiraa 279 almost parsantii 50 jechuu hin dandeenye. Ulfaadha adde Alfiyaa akkuma seensa irratti kaasne egaa dhimmi ijoon irratti mari'ataa jirru dubartoota akkaataatti gahumsuu hin danda'amu. Keessattuu murteessummaa dubartoonni hojii siyaasaa keessatti qaban, aangoo siyaasaa keessatti qaban irratti mari'ataa jirra. Dhimma ijoo kana qindeessuudhaan baasii kanaaf barbaachisuu fi hojii kana qindeessuudhaan waldaan misooma dubartootaa siinqeegaa hojii dubartoota irratti hojjetuun hojii waggoota dheeraa muuxannoo dhaabbata qabudha. Waldaa kana hedduu galateeffannaa hojii kana ispoonsara gochuudhaan qindeessuudhaan isaantu dhimma kana akka mari'annu taasise. Ammas waldaaleen biroo dhaabbileen adda addaa hojii ijoodha jennu kana dubartii utubaa maatii taate, dubartii ijaarumsa maatiitiif bu'uura taate akkaataatti gahumsuu fi murteessummaa siyaasaa ishii cimsuun danda'amu irratti marii bal'aan akka barbaachisuun beekama. Rakkooleen ijoon namoonni asirratti hirmaatan kaasaa jirtan tokko rakkoo hubannooti. Inni kaan immoo ilaalcha nuti dhimma kanaaf qabnu aadaan keenya dubartiif dhiira wal caalchisee ilaalu heerri keenya raawwii irratti yoo dhufu dubartoota irratti rakkoon uumamaa jiru akkuma hundi keessanuu kaastan rakkoo guyya tokkotti marii tokkoon furamuu miti. Marii yeroo dheeraa barbaada. Hojii advokeesii dheeraa barbaada.
yeroo dheeraas fudhata jenneetu amanna. Keessattuu mee hojiin kun hojii hubannoo uumuuti erga ta'e. Damee kominikeeshiniitiin, damee uummata hunda biraan ga'uutiin, dammaqsuutiin, barsiisuutiin sadarkaa naannoo keenyaatti hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaata? Dhimmoota dubartoota aangeessuu fi karaa hooggansaatti fiduu fi dhimmoota hubannoo wal qabatee babal'inaan ganamarraa kaasnee seektaroonni garaagaraa kaasaa turaniiru. Haa ta'uti akka biiroo kominikeeshiniitti immoo maaltu hojjetamaa jira hawaasa bal'aa bira hubannoo kana gadi qaqqabsiisuudhaan hawaasa biratti hubannoo uumuudhaan ilaalcha hawaasaa jijjiiruudhaan akka biirootti maaltu hojjetamaa jiru kan jedhuun dhimmoota kanaan wal qabatee akkuma ergama biiroo keenyaatiin kennamee wal qabsiisee sirna kominikeeshinii ammayyaa si'ataa fi bu'aa qabeessa ta'ee diriirsuun hawaasaa fi mootummaa walitti fiduun akkasumas dhimma ifa ta'ee qulqulluu odeeffannoo qulqulluu ta'e hawaasa bira qaqqabsiisuudha ergamni biiroo keenyaa. Kanaan wal qabatee mootummaa fi uummata walitti fiduudha. Odeeffannoo qulqulluu qaqqabsiisuudha yeroo jennu dhimmoonni waa'ee dubartootaatiin wal qabee dhimma dubartii yookaas dhimma biyyaati. Dubartiin gama hundaanuu hirmaannaa guddaa qabdi. Dubartiin yookaas gama hooggansaatti, gama dinagdee, gama siyaasaatti hirmaatuu qabna dhimma murteessaa dhadhee mootummaanis xiyyeeffannaatti kennatamee deemaa jiru. Akka biiroo keenyaattis dubartiin utubaa maatii bira dabartee utubaa biyyattiiti jedheeti kan amanu jechaadha. Yoo dubartii irratti hojjetame biyyi guddatuu dandeessi. Yoo dubartii irratti hojjetame maatii beekumsa qabu boru biyyaaf dhaabbatee jijjiirama tokko fiduu danda'u. Dubartii irratti yoo hojjetame dhaloonni boruuf biyya tanaaf yaadee galma guddaa qaqqabuu danda'u dubartii irratti hojjetu murteessaadha. Yoo dubartii irratti hojjenne biyya keenya gama rakkoo hawaas dinagdee qofa osoo hin ta'in rakkoo nageenya akka biyyaatti akka addunyaatti uumamuu irrattu gahee guddaa qabdi jechaadha dubartiin. Maanaajarri sagantaa waldaa misoomaa Siinqee obbo Galaalchaa Nagaasaa nu jidduutti argamu. Mee waldaan keessan waggoota dheeraan kana keessatti muuxannoonni hojii amma dhimma amma kaasnu kanarratti hojjetaa ture yoo ilaaltan amma sadarkaan irra jirru kunii fi dubartoota ga'oomsuun dubartoota aangoo gurguddaa irratti akka isaan iddoo murteessummaa qabatanii murteessan gochuun rakkoo dubartoota mudatu furuu keessatti gaheen waldaan keessan bahaa jiru maal fakkaata? Fuuldurattoo maal ta'uu qaba jettanii yaaddu? Asumatti seektaroota hedduun nu jidduu jira waan ta'eef maalinni fuulduratti wanti ta'uu qabu rakkoolee amma kaasne kana furame dubartoonni keenya gita isaan iddoo isaan gitu ta'anii akka murteessan gahee hawaasummaa isaanii akka ba'an dinagdee akka horatan siyaasa keessatti qixa abbootii manaa isaanii wajjiniin akka isaan murteessan maatii irraa kaasanii kana gochuu keessatti waldaan keessan maal hojjetaa jira? Fuuldurattoo maal ta'uu qaba jettu? Siqqeen akkuma jedhamu waggaa 25 waliin hundoofte siqqeen maqumarraa yookaan siqqeen mallattoo aangooti. Sirna gadaa keessatti instituushinii dubartii laaf iddoo kenne dubartiin akka isheen hirmaannaa murtoo mana maatii keessatti murtoo hawaasaa keessatti akkasiin hirmaannaa gootu kan godhaa turedha. Kanaaf siqqeen dhaabbati misooma dubartoota siqqee yeroo maqaa kana fudhatu dubartoonni aangoo isaanii kana aangoo sirna Oromoo keessatti kennamiif kana qabatanii akka isaan itti fufaniif akka isaan aangoo sana itti fayyadamaniif gochuudhaaf maaltu isaan daangeesse kan jedhu irraa ka'ee dubartoota 20 jalqabee har'a gara dubartoota 100 ol sadarkaa amma jiru kanatti fiduu danda'eera. Egaa maayinni dubartoonni gara caalaa isaa maaliif kan isaan dadhabani, maaliif gara aangoo dhufuu hin dandeenye, maaliif murtoo kennuu keessatti hirmaannaa gochuu hin dandeenye kan jedhu tokko rakkina dinagdeeti. Dubartoonni murtoo itti fayyadamummaa malee murtoo wanta murteessanii irratti akka abbaa manaa wajjiniin wal qixanii murteessanii
risoorsii qaban san irratti murteessuu hin danda'an mana keessatti jechuudha. Hawaasa keessatti sadarkaa akkasiirra jiru. Kanaaf dubartoota kana tokkoffaa hubannoo isaanii kennuu. Lammaffaa immoo akka isaan eeggattummaa jalaa ba'aniif dinagdeedhaan isaan guddisuu jechuudha. Kanaaf siqqeen yeroo jalqabdu maali goota amma dubartoota yeroo galateeffattu dubartoota harka qalleeyyii ta'anii walitti qindeessiteetu garee qusannoo uumuudhaan. Garee qusannoo sun tokko maallaqa sana walitti buufatanii akka isaan ittiin hojii ittiin eegalanii madda galii akka isaan uuman gochuudha. Lammaffaa immoo torbaniin yeroo wal ga'an achitti aangoo akka isaan shaakalan wal geggeessuu danda'uudhaan akka isaan walii isaanii geggeessan akka isaan wal gargaaran akka isaan sagalee tokko qabaatan yoo faca'an sagalee hin qabanii yoo walitti dhufan garuu sagalee qabaatu. Sagalee akka isaan qabaatanii fi humna akka isaan qabaatan gochuudhaa fi dubartoota gosa gosaan akka walitti dhiyeenya isaaniitti qindeessanii akkasittiin hubannoo isaanii dinagdee isaanii guddisuudhaan dubartoonni bakka olaanaa maatii keessatti akka isaan hirmaannaa fi murtoo kennuu irratti akka isaan ga'an godhaa ture jechuudha. Egaa kanaanii fakkeenyaaf barumsa ga'eessotaa irratti xiyyeeffatee hojjetaa ture. Dubartoonni hubannoo akka isaan argataniif ogummaan immoo barbaachisaadha waan ta'eef barumsa ga'eessotaatiin akka isaan odeeffannoo adda addaatti akka isaan odeeffannoo adda addaa argatan gochuudhaan gargaaraa ture jechuudha. Lammaffaa immoo shamarran barnoota shamarranii irratti xiyyeeffachuudhaan sila gara mana barnootaatti warri bakka mana barnootaa waan baay'ee haasa'aniiru mana barnootaa keessatti dubartoonni akka isaan of beekanii barumsa isaaniitu addaan hin kutin iddoo olaanaa akka isaan ga'aniif waan adda addaatiin gargaaraa ture jechuudha. Kanaan kan ka'e dubartoonni shamarran siqqeen gargaaraa turte iddoo gurguddaarra intarnaashinaal inni ijoorra geggeessitoota kan ta'an mana barumsaas lekcharoota kan ta'an hakiimii kan ta'an sadarkaa poolitikaatti immoo bakka adda addaatti iddoo siyaasaa keessattis immoo hirmaatanii geggeessitoota kan ta'an jiru jechuudha. Seektaroonni as jirtanis dhaabbileen dhimma kanarratti hojjettanis boru galaa godhatanii akka baataniif barbaadama waan ta'eef mee eenyurraa maaltu eegama? Rakkoolee amma kaasnee furree dubartoonni keenya iddoo isaan gitu akka qaqqaban, dubartoonni keenya dinagdee isaan gitu akka horatan, itti gaafatamummaa gurguddaa baachuu akka danda'an rakkoolee amma jennu kana furuudhaaf eenyurraa maaltu eegama? Maaltu immoo hojjetamuu qaba fuulduratti waan jedhu yaada gaggabaabaa akka nuu kaastanan isin affeera. Rakkoon gahumuu murtoo kennuu qixxaa'uu korniyaa kan mirkanaa'uu danda'u bu'uuraan barnootaa. Dhaloonni gahume kan uumamu barnootaa waan ta'eef, ogummaan waan ta'eef, beekumsaan waan ta'eef seentaaliin hojii federeeshinii dubartootaa hojii barnootaa deeggarudha. Hojiin nuti irratti xiyyeeffanne farzaan rakkoon dubartootaa gaggeessummaa irratti jiru kan ittiin hiikkatu dhaloota kan yeroo oomishaa deemudha. Kanas akkamittiin ijaru barnoota irraa sila kaa'aa turan kumii shamarranii addatti mana barumsaa keessa jiraachuu seetu. Paarlaamaan daa'immanii hundaa'uusaa Praktikaalii gaggeessummaa iddootti shaakalan daa'imman argachuun jira. Kun nuuf carraa guddaadha jechuudha. Isaan fayyadamu. Kaan immoo dhaloonni hundi qixxee barnoota akka argatu hojii mootummaan hojjetu deeggaruudha nu akka ijaarama dubartii tokko. Ijoolleen nyaata argattee barnoota argattu hin milkoofti. Qayyabannaa gaarii qabaatti, hubannoo gaarii argatti, jaalala barnootaaf qabdu dabalti waan ta'eef barattoonni mana barumsaatti nyaata akka argatan hojiiwwan hojjetaman hin deeggaru. Qalama dhabuun, dabtara dhabuun, yuunifoormii dhabuun shamarranis ta'anii dhiira daa'imman barnoota irraa akka nafni deeggaru dhaloonni beekumsaan. Dhaloota namni nama ta'uun qixxeedha jedhee amanu seeraa feeraan ala sammuu isaatti qayyabatee guddatu uumuu keessatti iddoo qaba. Waan ta'eef kana hojjechuuf karoorfannee hojjetaa jirra. Inni lammaffaa kan hundinuu irratti xiyyeeffatee hojjechuu qabu iddoon leenjii dubartoota addatti jiraachuu qaba jechuudha. Kan amma sinqirraas ka'aa jiru. Kun kan sichitti karoorfataa waliin deemudha jechuudha. Inni kaan ijaaramu namni gahame dandeettii beekumsa qabaatee
Yoon ijaaramne garuu impaawar ta'uu hin dandeessu dubartiin. Gaggeessummaa murtoo kennu kan namaa kenna miti. Dhaabbata tokko dhaabbata siyaasaa wayii namaa kenna miti. Dubartiif kenna miti. Gaafa gahu ijaaramtee dandeettiin se influence uume gabaan gaggeessummaa fedhii dubartootaa dabalaa. Akkuma ammaa argaa turre. Kantiibaa dubartii arguun birqii ture. Baay'ee mi'aa ture. Gochaan yeroo mirkanaa'u amma fedhiin kantiibaa dubartii uummata birattis mootummaa birattis kaampaaniiwwan biraa birattis gaggeessummaa dubartootaa fedhiin isaa dabalaa dhufeera waan ta'eef ijaaramuudha. Inni kaan miidiyaan seenessa dogoggoraa dubartoota irra jiruuf hiikuuf gahee guddaa qaba jechuudha. Akka amma isin godhaa jirtan miidiyaan hundinuu kana fakkeenyummaa fudhachuu qaba. Aangeessuuf murtee kennuun dubartootaa siinqeerraa jalqabe, duudhaa Oromoorraa jalqabe, sirna isaa gadaarraa jalqabe, cabiinsa isaarraa kaaseeti kan siinqeenis cabdee aangoon dubartootaa akkas gadi deeme malee gaafa empowered taane gaafa siinqee sana gaafa gadaa sana dubartiin aangoo guddaa qabdi ture jechuudha. Isa deebisuuf hojiiwwan barnoota irratti hojjennu akka jiru ta'e miidiyaaleen seenessa dhugaa haqa dubartii deebisuu gaggeessummaa milkii dubartii deebisuu keessatti gahee guddaa taphachuu qabu jechuudha. Qaamni dalaguu kun tokkoffaa irratti bakka hin jirutti maal hojjete dubartoonni akka gahumaniif ilaalcha rakkoo nama jiru kun akka inni baquuf golee Oromiyaa keessa dubartoota dandeettii addaa qaban hedduu jiran akkamittiinitti barbaannee sakattaalee baasnee gara kanatti fidaa jira kan jedhu namni as jiru kun of ilaaluu qaba tokko. Lammaffaan dubartoota ofii isaaniitiin immoo ilaalchi isaan qaban hin danda'u. Rakkoo kana irra jira gaafummaa dabalataa waan jiru kun hafeetu nan danda'a karaa jedhuni cabsanii si keessa ba'uutu irra jira. Inni sadaffaan ilaalchi hawaasaa kaleessas kaasuu dheengaddas kaasuu har'as jiru dubartoonni hin danda'an kan jedhu dubartoota danda'an hojiidhaan agarsiisan hedduu waan qabnuuf isaaniin ilaalanii ijoollee qabu namoonni hawaasa kun ijoollee durbaa qabu barsiifachaa jiru. Isaan kun gara danda'anii gaggeessummaa biyya akka ta'u daangessaa jiraachuu isaanii baranii hubatanii hin danda'u kan jirutti akka dhufan inni afuraffaan mootummaan haala mijeessuu irra jiraata. Amma as keessaa mana kana keessaa karaa gara garaatti ka'aa kan ture leenjiidhaan bakka karaa addaatiin dubartoonni dandeettii addaa qaban kun leenji'anii gara caalutti akka isaan ba'aniif haalli mijataan hin jiru kan jedhan mootummaan haala mijeessuu qaba. Nama fakkeenyaaf amma seektara tokko tokko fudhattee olaalte gara ittaantoota 5-6 jira achi keessa dubartiin tokko iyyuu jirtu. Maaliif? Soo mootummaan kana ilaalee haala mijeessuutu irra jiraata. Isa kanarraa kanaaf immoo nuti akka qaamolee akaatti immoo rakkoowwan koornaa wal qabatee rakkoo dhufu immoo furuudhaaf qindoomnee hojjechuu qabna. Hubannoo seeraa kennuun irra jiraata yakka kana ittisuudhaaf akkuma sila ka'e isarra darbee kan jiru immoo qorannaa qulqulluu saffina qabu xiyyeeffannaadhaan geggeessinee himannaa seeraan wal sime rakkoo qaqqabe sanaan ragaa sirriidhaan himannee nama sirriitti adabsinee irraa barsiisnee rakkoon kun dabalataan akka inni hin raawwatamne namoonni kan biraan rakkoo akkasii yookiis immoo yakka geessuudhaaf immoo qophii irra jiran isa ilaalanii akka isaan irraa baratan gochuuf harka wal qabannee sirriitti kan hojjennu yoo ta'e dubartoonni gam tokkoon gahumanii biyya gaggeessuudhaaf homaa wanti isaan daangessu tokko hin jiru gama kan biraatiin koornaa bu'uureffatee immoo yakka raawwatamu immoo nama tokko lama duwwaa miti poolisii mana murtii abbaa dangaa qofatu hin taane hawaasa mararraa eegama waan ta'eedhaaf inni eeruu kenne inni ragaan harka isaa jiru ragaa isaa dabarsee qaama seeraatiif kennee haqa cina dhaabbatee hin hojjeta taanaan waliin taane dubartoonni kun misoomaafis dinagdee hawaasummaa aadaa keessattis daran calaqqisanii akka isaan ba'aniif waltumsinee hojjechuu hin dandeenya yaada jiru qabaa galatoomaa. Akkuma ni jedhe egaa dhimmi nuti irratti mari'ataa jiru dhimma guyyaa tokkoon xumuramu garuu immoo hanguma ta'e yoo dhimma kanarratti mari'annee kallattii furmaataas kennu dhaabbata dhimma hojii jookoo ta'ee dhimma kana hojjetuufis galtee ta'a jennee waan yaadneef kana caalas hin dadhabsiisuu irra goolabuudhaaf ni jedha. Yaadni xumuraa otoo itti dabalee namoota kana biraa hin kaane yaada barbaachisuudha jettan yoo jiraate nama tokkoof carraa kenneetan gara tokkootti deema. Haalli sadarkaa
dubartoota hangeessuu irra geenye bira gahuu dura waldaa misooma dubartootaa siiqqee jalqaba baay'ee galateeffachuun barbaada. Maaliif asuma geenyee iddoo kanatti mari'achuun karoora siiqqeellee ta'ee paanaalii kana qopheessuun yoo ta'e illee nuumtu akkasitti walitti dhufne dhimmuma keenya irratti hubannoo wal fakkaatu milkaa'ina guddaa jedhanii ilaala. Waltajjii kanarraa kallattii garaagaraatiin qaama mootummaarraa miti mootummaarraa yaadotii babbareedaan kan ka'e waan ta'eef qaama mootummaa sadarkaa seera baastuu, seera hiiktuu, seera raawwachiisuu tas jira. Dhimmoota kaan kana hundi keenya akka galteetti fudhannee hojii keenyatti dhufiinsaa yoo taasifanne gaariidha waan jedhu kaasuu barbaada. Inni biraa keessumatti gurmaa'insi dubartootaa akkaataa sirnaa hordofuun wajjin mirgoota dubartootaa kan siyaasa dinagdee hawaasummaa jennee kaasnu kanaa wajjin sagalee ta'an yeroo hundaa sadarkaa sochiin irra ga'e irratti hojjechuu irratti ani sirriitti booldi ta'e karaa bahuu danda'uun sirrichis kan kennuuf waan ta'eef waldaa bilisaa ta'anii kallattii ittiin deemuu danda'aniin akkuma siiqqeen socho'aa jiru nullee jabaannee cimnee kallattii kanaan miidiyaalee fayyadamnee karaa deemuu dandeenyu yoo deemne karaa gabaabaatiin uummata bal'aa bira ga'uu kan dandeenyu waan ta'eef akka barbaadetti hawaasa argachuu wajjin illee hudhaan garaagaraa jiraate karaa gabaabaa uummata bira kan geenyu waan ta'eef kan sirriitti hundumtuu kallattii keenya ergama keenya bahuuf murteessaadha waan jedhu qaba. Kan biraa jala muree kan naasuu barbaadu waa'ee hubannoo seeraati. Otuu rakkoowwan gargar baasne rakkoo ijoo. Kanaaf heera mootummaa seerota seera yakkaa seera maatii jennee baay'inaan jiruuf jireenya dubartootaa seerota ilaallatan yoo ilaalle parsantii meeqatu jirra oolee laata. Hawaasa seera kana akkaataa barbaadutti baachuu danda'u uumuudhaa wajjin wal qabsiisee dubartii seera kana beektee fudhattee deemaa jirtu uumuu wajjin wal qabsiisee gurmaa'insi dubartootaas dhimma dubartootaa irrattis kallattii garaagaraan namooti hojjennu utuu kan sirriitti ilaalle bu'aa irratti xiyyeeffanne maafa waa'ee bu'aa kaasaa yeroo inni biirootti dubartootaa ture maaneejmentii ilaalle. Hirmaannaa maaneejmentii maal fakkaataa kan jedhu. Biiroo dhimma dubartii gaafa ilaallu biiroo dhimma dubartootaa illee baay'inaan dubartoota koree hooggansaatti fiduu irratti rakkoo guddaatu jira. Kanaaf rakkoodha jennee adeemuu duwwaa doon taane caasaan idileessuu biiroo abbaa qabu. Bakka maa bu'a qabeessan goonu. Maaf sirna madaalliin qopheessinu. Maaf hin badhaasnu. Maaf beekumti kennaan deemnu fayyadamu. Sirriitti yoo ilaalame namni hamileedhaan mul'achuudhaaf jecha illee dubartoota hirmaachisuun kallattii kana bu'aa qabeessa jedhee ilaalaa deemuu danda'a. Gara warra seera baastuutti adeema. Seera baastuun aangoon hundumtuu harka jira. Seektarri hundumtuu harka isaarra jira. Riilii walqixxummaa dubartootaa kallattii hundaan mirkaneessisuu hojii wal qabsiisee biroonni isaa cimsinee qabnee jirraayi. Agartanii tokko yeroo gabaasa dhiyeessan illee akkaataa barbaadametti dhimmi kun booldi ta'ee ba'ee deemaa jiru. Ishuu murteessaa gootee yeroo hunda koreen dhaabii hundumtuu dhimma kan irratti itti gaafatamummaa karaa hojjechiisuu danda'u qaama raawwachiistuu qorachaa yoo deemuu danda'e hiikaa of danda'e qaba. Nama baay'ee isaa maayini siisteemii diriireedha. Maasila poolisii maal akka hojjetu kaasanii biiroo abbaa alangaa walii galaa dhuftan yakkii dubartoota irratti raawwatamu jeneraal ta'uu fi ispeesifikaalii kutaan ramadamee hojjetamaa jira. Kana goonu garuu sadarkaa sanatti akka barbaadutti immoo dubartoota imimmaan isaanii irraa haqaa jirraa waan jiru gaafa ilaallu sadarkaa sana miti waan ta'eef bu'aadhaan utuu waa hunda madaallee gara bu'aatti adeemuu dandeenye. Bu'aa dhufte xinnoo immoo ishchoonaa jabaadhu qophee koo waliin jecha bu'aa caaluuf bu'aa ittiin adeemuu dandeenyuun yoo ilaalaa deemne rakkoo baay'ee kaasne rakkoo keessa immoo rakkoo ijoo yoo sirriitti ilaalaa deemne bu'aanis madaalaa deemne gaariidhaa waan jedhu kaasufanii galtummaa ulfaadhaa. Egaa kabajamtoota hirmaattota keenya galma kan keessatti seektara adda addaarraa jaarmiyaalee dubartoota adda addaarraa dhuftanii dhimma dubartoota ga'umsuu keessattuu hooggansa siyaasaa keessatti akkaataa dubartoonni keenya sadarkaa murteessummaatti ga'anii rakkoo dubartootarra ga'u, rakkoo qaama miidhamtootarra ga'u, rakkoo daa'immanirra ga'u deeggarsa addaa argachuu bira darbanii sadarkaa deeggarsa kennuutti akka isaan ga'an dubartoonni keenya hooggansa keessatti ga'ee maal qabu? Rakkoon gama kanaan jiru maali? Rakkoo kanaafuu furmaanni maal qabaa jettanii marii bal'aa irratti gootanii furmaataafis kallattii waan keessaniif
nuffii malee sa'aatii dheeraa kana waan marii keenya irratti hirmaattaniif maqaa televezyiinii OBS fi dhaabbata yookaan waldaa misooma dubartootaa siinqeetiin baay'ee ulfaadhaan isiniin jedha. Kanarraa asuma irratti goolabna. Dhimmi dubartootaa dhimma keenya, dhimma maatii keenyaati, dhimma guddina biyyaati jettanii akkasin irratti hojjettanis asumaan dhaamsa isinii dabarsina. Waldaan misooma dubartootaa siinqees dhimmi kun dhimma kooti jedhee waggaa dheeraa irratti ifaajee akkasumatti sagantaa akkasii uume miidiyaa ispoonsara godhee isiniinis iddoo adda addaatti waamee hojiin kun hojii qindoominaan hojjetamu akka ta'u sagantaa kana waan qindeesseef isaaniifis galata galchuun barbaachisaadha. Daawwattoonni keenya iddoo adda addaa teessanii qophii addaa dubartoota ga'oomsuu, cimsuu, hooggansa keessatti murteessoo akka isaan ta'an gochuu irratti dhaabbata misoomaa siinqee wajjiniin qophii qopheessine irraa hubannoo akka argattan abdiin qaba. Qophiin keenya miilanaa kanumaan xumurameera. Qophii kana mariisisuudhaan Birraa Laggasaa isin faana ture. Ogeeyyiin kaameeraa keenya Sayyid Hussein Abdulqaadir, Galaanaa Kabbada, Hawwii Gurmuu fi qophii kana daayireekti gochuudhaan immoo gaazexeessaa Ayyaanaa Cimdeessaa nu faana ture. Teeknika isaa hunda deeggaruudhaan Roobeeraa Girmaa arjaa teekinooloojii irraa nu faana turanii isaaniinis hedduu galatoomaa jennaanii qophiin keenya xumurameera. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.